Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Mukaalid. Ashama harka fuune eegaa jirtanii alhamdulillah nagaa kooti. Maqaa Rabbii walitti nu deebisee isiniin jedha. Akkami waa jirtanii jajjabaattanii baga jiraattanii isiniin jedha. Yaa uummata miidiyaa kanarraa nulleen isaaniin tokko ta'anii walitti dabalamne. Yaa Rabbi namni jabaatte kulli nuuf haa laaffisu inshaallah. Akkasii namni waliif ciisa dhabee waliif bakka akka waan jiruma namaa tana hin jiraa miti. Haga badhee alaa ol seenee badhee keessa taree hunda ol taree yaa ebalu ati akkasii algaa keetirraa akkas huccuu adii san jijjiiradhu gurraachatti uffadhu yookiin huccuu akkas haga san waliin jedhu ga'e ilmi namaa kun. Ani maaliif akka ta'e hin beeku. Rabbiin nuuf haa laaffisu nullee haa qajeelchu. Jiruu namaa tana keessa dhisaniitumaan harka kaayan. Maaliif akka ta'e hin beeku. Namni tokko jiruun isaa yoo jechuun isaaf taate naaf taate isaaf ta'uu dhabuu danda'a. Wanni isa abbichasaniif ta'e nuuf ta'uu dhabuu danda'a. Amma uummanni kun uummata ajandaa bicha. Uummata ajandaa bicha. Yaa ilaahii kiyya. Yaa durba ammaa jedhanii, yaa shamara ammaa jedhanii, yaa akkasii jedhanii maakii tanallee ol fuudhanii gad deebisanii. Yaa micoon haa jiraattu dhiisa. Akka aadaa keenyatti akka duraataa duraanii biyyaa san jedhaa jiran. Maaliifuu shamarri takka gaafa heerumte haga ji'a takka ji'a lamaati. Ji'a sadii manaaf waliin baatu. Balbala dura hin geettu. Suuta haasoftii hatta nyaatumayyuu seeran hin nyaattu jedhanii jiran. Garuu jechuun akkaataan duraan uummanni jiraataa turee fi akkaataan amma uummanni keessa jiru uummanni keenya dura jiraataa turee fi akkaataan amma jiraatanii garagara. Aadaa Oromollee taatu safuullee eeggatuun osumaa jiruyyuu amma aashittii fi maakii wal bira qabanii ilaalaa jiran. Dhiira Harargee fuudhaa malee dhiira Harargee qabaa jabeessaa malee shamarran Arsii durba Harargee nutti hin fidinaa jedhaa jiran. Aashittiin ifa gaafa heerumteeti miidiyaa kana inuma fayyadamtee garuu akka dursanitti as bahuu dhiiftee waan safuu beektuu fi waan intala Oromoo taatee fi intala siqqoo mantoo taatee fi jedhanii maakii tana eessa galchuu jedhanii Harargee addatti galchan. Kaleessuma heerumtee luka utaaltuun qabda. Yaa ilaahii kiyya lukuma utaaltuun qabdaa. Maaltu akkatti si utaalchisaa? Dubarri takka yoo heerumtee jette mana gola keessaa gadi hin baatu. Sanuu soddaatii cimtuu qabaatte gola keessaa abadan innumayyuu gadi hin baatu. Marqachitti affeelamee dhaqaa nyaataa dhugaatii achitti dhaqaa jedhanii jiran. Isin maal jettan mee kana? Eenyuun likkii jira jettan? Amma maakilleen haguma jaalalli dura fagoodhaa hawwaa turte bira geetti taatee utaalaa jirti. Baay'ifte jedhanii jiran. Isin hoo maal jettan mee? Baay'iftee hin utaalinii luka utaaltuun qabdaa. Maa Rabbi sitti fuudhe maal taate? Safuu keenya hin cabsinii, aadaa keenya hin cabsinii. Ati ka heerumte ibsishaa qofatti miti jedhanii jiran. Ardaa sanitti heerumte ibidda ganda keenyatti, ganyaa ganda keenyatti. Manni siqqoo mantoo akkana jedhanii jira keessaa gabbayeeti. Isin hoo maal jettaniini? Dhiira Harargee gara keenya qabaa ol fidaa malee dubartii Harargee nutti hin fidinaa. Shamarran teenya tolchaa dhiira Harargee filadhaa, dhiira Harargee wayyaa jedhaa jiran. Arsiin safuu beeyti. Harargeen immoo akkuma kaleessuma fuunee haruma gabbaateen irratti utaaltii. Luka takkaan dhaabattii jedhaa jiranii aashittii fi isii ol bira qabanii ilaalaa jiranii. Isinuu asitti maali jettanii? Maakiin waan safuu cabsa dalagaa jirti moo akka intala Oromoo takkatti waan hin taane dalagaa jirti moo
karama jirtimoo sirrima jirtimoo isin maal jettanii nuka gizee duraanii sani dolbi takka yoo heerumte biyaansi 15 takka ji'a takka haga gaafa warra halangee lamuu deebitutti halangee lamuu kun maalinaa jedhe namni tanumatti dhiyooda halangee lamuu deebitutti namni fuula isiin argu bakka yoo ala baatullee ganama subii kaatee baati yoo dufi aadan kenna ka dursun ammallee ima jirana fakkaata ganama subii kaatee ala baatee ol deebiti achirraa kaafe maggaarajaa jalaa gadi hin baatu achumatti kunuunsanii nyaannis dhugaatillee wanni hundi achitti dhiyaatafi akkasii san ta'uudhaaf immoo isillee biyya keessa hin jirtu harkisii kun abadan inuman addaatu eebatiin fuudhan micayyoon kaleessuma heerumte kaleessuma fuudhani maharrabbitti fuudhan harkin addaata jarafate micayyoon dikkiin jirtu micayyoo bira taranii soddaatii tuqan abboo isimatu waan darree wayiitii dhiisan soddaatii isimatu waan darree laazima harki kan kee bakka gurraachatuu qaba seegalee qayya kanaan inshaallah hinnaa hidhattee innalleen sobdu ka dhufe maruu quuqetumas ilaala akkami suuran isii zaatni isii akkam jira mee maal fakkaatti laa ilaaha illallah amma kaa micayyoo yoo namni alaa dhufe yoo xiqqishuu balbala durallee jiraatte fiidee maggaarrajaa jalatti taruun amma kaa harka hansaan soola miti kutaa jalaa baafatuu diduun zabana san keessa tarree as geenne amma kun uummanni akka uummannuu baanu luka takkatti dhaabatee miidiyaa kanarraa utaalaa jira garamtuu garamii badahaati faaxillee fuutee bakka geessan sanillee geessuu dhiifte fakkaatti deemni naa waddi jedheen asliinu akkasii amma itti ka'anii dhugaa rabbiin itti ka'anii nurraa tasgabbaayii ibsishaan bichaan sin fuunee ummata sikkoo mandootti si fuudhee ardaa santu si fuudhee warra ardaa saniitu si fuudhe jedhanii jiran dhugama warra ardaa saniitu fuudhe jechuun jaartiin ta gosaati ta gandaati ta ollaati moo akkamtu akkamii maaliif akkas jedhanii irra guddina garraa ta'u ijoollee baaleeti angandummaaf hin jenne garuu achirratti tiktook irratti ka argee irra guddina garraa haasa'u isaan inni bichaan sin fuunee gosa si fuudhee ganda si fuudhee arda si fuudhee ardaa keenya raggaxinii jedhaa jiranii akkasii jabaadhaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa baay'ee